ماني هم أنا يفيا نبيت عن فولك ينا رابل لي ساجرة مالي أيوة إندي سامة إندي بقى لا لا في أتيت أكو ما تقول لا 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 أتينا الرادي داو والله قالوا أنا فلتر إندي ما نمي ده هذا رجع أمتي أنا فلتر إندي فلتر ما أسبي نو فلتر أسبي والله وماني فوتو أنا ما كاسجا شيطان وماني فوتو بقول فوتو أنا قاسني كمان فوق بس هذا أتاج فوتو ما في شيطان بقافة وياك يا ما فوتو سنسدورة دي مغاري متي أيه ها ويا نيندا ummata kanaan harkaa naamusa godhadhaa jiin ها ummata oromootiin ummata oromoo harkaan naamusa godhadha amanii maa jettee haaya jetti wallaahi kabajaa qabdi fuulanii maa jettee namoonni ummanni Nurra buusee nurra ol buusaatti naaf. hi hi maal jettee waa jettee hin dhageenye Hin dhageenye. maa jettee akkiin jedhe Akkiin jedhe. innaa dhaabatee jee innaa dhaabattee jirti a'uuzu billaa innaa dhaabattee jirti maali dhammootii Ta'u taphate kau warraataan. amanii Hinnaan godhatiin jira nama wanta hinnaa harkumatti fayyadamu. fuulanii nagarra hinnaatiin godhatte hinna Maali kuskus godhu jirti taphabii maali dilli taasisu harkee. fuulanii wannaa irra kolfaan namte Rahma. nama beeka si bira ani dhiira wajjii nama suubar yaaboo dhiifama naa godhi Maan rabbi nagaan si hafuura iyyee du'aan si godha. du'aayi naa godhi obboleessa kiyyatti dubartiin dhaluu waan godhaa siin jechuudha jedhullee hin qabu dhiifama naa godhi Abshir. hin sodaadha sodaatu beekaa jechuun gaafa heerumanii Kabaja. Kabaja. qalbitu nama cabdi Kuulee maali? Nageenye maali tara? obboleessuma kii wajjin hun haasawsi odoo obboleessi kii wajjin nama haasawu ta'e iyyuu akkan akka callisu Rama dia toda com o liste, quando o liste Rama dia será isso. eeyyo An qaban qalbiin gootu dhiistee jaaniin. qalbii qabaame Xaamu jirti kulishaatti. Ups. laal kun maalidhasi maal jettee rahmaa maa jettee maal jettee wanni barra oomanii siyaamee darbe maal ta'e eessa kutu wallaahi eenyu maali moderatura darbe moo maali darbe hin beeku namni moderatur qabu ni jira kompiitara namni qabu moo isa gad darbanii namaa gad darbe wallaahi ani osoo kuuleniiti taa'u jirta kuulle odoo inni jedhee taphatu bakka achumaan kanuma darbuun arge ani eenyudha mee isaa fi hin jiru as jala eenyu gad darbeen oomanii harkaan qabata yoo inni yoo haraa namni itti bilbilee baase malee yookaan chaarjii fidhatuun ooluu dhiisi. jetteere akkas jetteere Isuma fakkaata walla jedhee yaada garuu akka tokkotti waan inni aarellee ba'unatti fakkaatu. okay abshira ati amma innaa dhiqattee ol keessa laabii Hayyee amma laal akkatti wanni kanarraan bareedu hinnaan kun yaa jarran akkatti surree tanaan fakkaatu kalarri isaa meetti gadhiisaa kun mobaayilii kun seeranii mul'isu bar dhiqeetiin mul'isu beektanii mobaayila kana dullochaa.
fuulleen aga deebitu deebi. Roozaan dubbattu Maal itti rahma? bareeduuti adeebitee Deebee. laala immoo hogguu kan akkanatti surree kanaa fi wanni qaamisa kana wajjin bareedu wanni hinnaan kun hogguu wajji ilaaltu mee ilaalu. Mee. Akkatti mee irratti ilaalu mee akka bara moobaayilii kiyyatu dhiqeen argisiifne hinnaan bareeda ofii. iPhone hin qabdu isaati. iPhone duraanii hin galle mucaa tokkoof hin kennee ture. Mucaan tokko hiriyaa tokko ture duraanii. Laal waan hundaafuu deemu agartee. Maaliif agartee? Mee maashaallah. Si agarsiisee amma akka gootu sitti himeemi. Wallahi dibee jira. Maaliif haa qabatte ammaati? Kun immoo maaliif wal gocha laage? seenaa naan jira. Harkuttiin jira wallahi ati gootu. Mee amma hoo mee agarsiisa. Isin immoo taaptaap godhaa warri jala jirta warri nu dandeessanii sekurtii godhuu dandeessanii mana kana keessatti warri mana kana keessatti tokkoffaa ta'uu feetanii wanni abbaa manaa ta'uu mana kanaatitti maftii bareechiftaniitiin nuti isiin asii hojjetu akka hanniititti agaabbasuu dandeessan dhimma kottati kennaaf waan feetanuu maaliif nama Itoophiyaa haruu hin beektan. Namni Itoophiyaa haruu namni Awurooppaa haruu tokko miti. Ani garuu odoo Maaliif wal keessa laage agartee? Rahma. Mee agarsiisa. Maaliif? Reef guseen Abukaadoo jedha. Haa. Abukaadoo fi maalisi? Burtukaana? Muuzii. Muuzi. Yaa Allah. Harkaan iman dhaabinaati taaptaap godhaa fi isilleen waan hojjeta hartuufi namni harkaa waa hojjechaa jiru asirra taa'aatii waa hojjechuu itti ulfaata itti taaptaabii gargaaru. Fedhii qaqqabaan hin turre. Nama nu galchuuf jirta? Akkasii immoo taaptaap godha. Maal isin qofa maal laaltanii? Maa ijuma keessa laaltanii? Laal qaqqabu jira. Wanni kun yuutuubaa bara wanni miti. Yuutuubaa miti jechuun yuutuuba odoo taate yuutuuba gaduma lakkisanii garuu yuutuuba isiin iyyuu itti cinqamtee guyyaa torbaan lama torbaan sadii itti fudhata. Maal jechuun jirta? Koppiliinki sheer godhame koppiliinki godha warniingi haasamu. Yoo irratti waa koppiliinkii taaptaabiin arganne irratti hojjechuu nama gad darbamu. Bilbila keessattuu haga yuutuub irratti hojjetu san itti hojjetuun si ulfaata. Baay'ee takkisira. Dhugaadhe. Roozaan tun yoo maal taate? Roozaan wayi dalagu jirti nyaata daddalagaa jirti wayi godhaa jirti. Daddalagaa jirti koppiliinki sheer godhaa. Bara koppiliinkiin kanuma mana kana keessatu isii gargaara. Roozaa jechuudha. Isii gargaaru isirratti godhuu miti. Kanuma mana kee kana godhaniitu isii birallee dhaqee isii gargaara yeroo biraattillee. Koppiliinkii maaliif waarniingi turre jira. TikTokii seenuu hin dandeessu waan ta'eef kumaas hin guunne kumaas akka guutaniif warri as jala jirtan. Kuma guutaaf akka isin TikTokii seenuu dandeessu godha. TikTokii seenuu haa dandeessu koppiliinki godha fooloo godha kuma guutaaf 600 yoo irra jirti moo 700 irra jirti akka seenuu barbaaddu saniif nageenya beekte. Miskiina haaraa banatte. Haaraa banatte.
خلاص هاجا جبتني فولو فولو godhaa godhaa filoo guutaa fi rabbi isinii kenna waa hundumaa irra deebi'e. akkasitti ammaan tana gaa waan nama godhe kana waliin dhuunaa rahmaanaa hojjedhu ijaaya waan namni dhaahee dalagee kana agartee